والشمارك كوني جارتهم توتا في كبجن توتا ومطر ومجرد جفتو وسجل تانتي نجا في كبجن كي كان أني كل رامد اسم براغي جشهر اللي مش بريدا مش عجائب في مش أورجينالي مش حارة وقبت اسم فيسرا أكيد اسم جارتنا أبدي قداسنا الرقابة وبريتن كنا اللي جارت جشتا كاسم جارتنا اللي أبدي قداسنا الرقابة هر أسد ما تيجون الرتركبوا في فيسرا يشورا أسوسين بربنا العاب فيسرا في ورا فكمل متمنى جرا مشان كل سديمون أنجتن حدا بارا يشورا حدا بارا ما أبتشي مشان لازم أبتشي مشان اللي تكوان تكوتو هندو بسنا هن أركتن جشورا إسمه إنه كده مشان كنا كمان كبار في أكما كباريدو أسمان وردفاس نجرا هنگات مراتي تنوجن تراس نجرا سا وروني مشان كسر سنين بيني فبسنا كده لا كوسل بلاكيا دوا سجل تبغى كمينا ما دوا دكتور مشان كل سجل رات هيرو يتن كمان ما نرجع شدان تتن إيمان واساب دايركت لين كانوا أسمان كرا مشان تسمع تبغى نوجن تراس نجرا مشان كده ممكن نوجد شيء تبغى جدا مشان باجي مشان مشان لنا كسمة جل كبرتي تستان بس نمسك تستان بريد يجورا Garan isaa keessatti ampuulii yookiin mul'achuu aduudha akka malee bahee jira ampuuliidha garan isaa keessa jechuudha gamaa jechuudha ittasqal waraabisa ampuulii ampuuliidha jechuudha kanaafii ampuulii oriijinaalii ta'e jechuudha ampuulii zimbiloo son taane ampuulii oriijinaaliidha kinooti akkuma argitan kana ampuuliin takkattiin asii gad dhufe kun asii hanga dakanaatitti meeshaa guutuu isaa mul'isa jechuudha mana aduan ta'eef amma aduun akkanatti mul'isullee fokkisee jira. Gubbaa kunillee asirraa yoo gadhiifu kana guutuu gadhiifa jechuudha. Mana keessa jechuudha. Asiin deebi'ee ammallee kabiffee lammaffaadha. Akkasuma jechuudha. Ampuulii sadiitu itti galee ampuuliin sadiin iyyuu aduwaan keessa ta'eef aduu keessatti hin bareedullee sila mana guutuu ibsa jechuudha. Sadiin kun bichaan yoo manatti illee kan mana keessaa yoo ibsu baatan baay'eedha jechuudha. Kun sadiin bichaan mana guutuun ibsa jechuudha. Meeqa wayita mitiriin isaa asirraa kaasee hangachi mitira lamaa fi saantii 20 jechuudha. Jidduun kun keessa bootaa televezyiiniin taa'u jechuudha. Asiin gamada qaba gamanni kun televezyiinii yoo as gubbaa taa'e yookaan diivaayidarii yookaan waan biraa hin barbaachisu asumaan asii sakkaatan jechuudha argitanii asiin masakkaa asitti masakkaan itti hojjetamee jira jechuudha. Akkasuma immoo yoo jimpaasii ispiikarii yoo barbaadan itti fayyadamanii ispiikarii asiitiin asillee kaachuu hin danda'an jechuudha. Kan akka geejjibuutti illee bareedinaaf illee fayyadamanii isa biraa immoo obboleettiin keenya kana nuti hin himne garuu irraa cabaaf irraa lafa dhahaaf as bira godhee as biratti akkana kaayanii kan as gubbaa immoo hababa kaatee akka bareedinaatitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. As biratti illee magariisa tolchinee fi gama lamaan irratti hojii jechuudha argitanii masaawwan xixiqqoo kana qabsiidhaan baasnee as gubbaa akka hababaa yoo keettu akka bareedutti jechuudha argitanii akkanatti baay'ee bareeda mana muruu bareechisu jechuudha. Gamanne biraallee yoo barbaadan as keessaan jechuudha as keessaan achi qofa malee gamma tokko miidhagsuudhaan jechuudha as keessaan baasanii gamada as keessaan fidachuu danda'an jechuudha. Gamada biraallee baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Masaabaa afur qaba jechuudha argitanii bakka sharafaatii irraa hojjetame masaabaa afur qaba jechuudha. Masaabaadha. As biraa kun ammoo wanta garaagaraallee kaachuu danda'an as biraa ammoo deekii kaachuu danda'an jechuudha argitanii deekii kaachuu danda'anii deekii kaayachuu danda'anii jala kanallee waan barbaadan kaachuu danda'an jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda meeshaa bareedaa fi ajaa'ibaa akka ta'e jechuudha. Hedduu bareedaa kinuuti deekiin keessaa kaafeen keessaa osoo hin jiru akkana kaachuu danda'an argitanii deekii irraayyuu hin hafa jechuudha argitanii deekii irraayyuu hin hafa bootaan deekii irraa hafe sun diivaayidarii illee ta'uu danda'a akkana fakkaataa bifa keenyarraa baay'ee bareeda. Hedduu bareedaa akka ta'ee fi akkasuma miidhagaa akka ta'e garaa isaa kana keessa illee waan akka distii maal kaachuu danda'anii bal'aadha. Waa baay'ee qabataa jechuudha. Biffee gaman biffee lamaan illee babal'aadha. Sirri babal'aa waan ta'eef waa hedduu qabachuu danda'a jechuudha. Argitanii gaman illee waa hedduu qabachuu danda'a. Kunillee nam tokko fermuuziin dheeraa waan ta'eef fermuuzii yoo kenne fermuuziin nu jalaa kana tuquu hin danda'u namni naan jedhe keessanii jira. Nu akkasitti hojjennee dhedheerassinee hojjenna argitanii qumatiin isaa gadheeratu argitanii baay'ee dhedheerassinee waan hojjenneef uummata akka illee wanti isin jalaa tuqe hin jiru saantii hedduu walirraa fagaatee waan jiruuf wanta dhedheeraallee isin keessa kaa'uu danda'a isin jedhaa gamanumaan maashaallah baay'ee bareeda. TV standiin kun gatii duraa osoo hin taane gatii ammaatiin jechuudha. Gatii sa'aatii ammaa kanatti jiru birrii 45 jechuudha. Namoonni hojjechiifachuu barbaadan 45 akkana bareechifnee kan barbaadan diizaayinii biraallee barbaadan nutti fidaatee akkana bareechifnee miidhagsine isiniif qopheessina jechuudha. Televezyiiniin abbaa televezyiiniin isin abbaa inchi 32 kilo as bira jirachuudha. Abbaa inchi 32 isin yoo barbaadan inchi afurtamii wayillee isin qabachuu danda'a jechuudha. Jidduun kuni isin 32 bitattee obboleettiin teennaa televezyiiniin gatiin televezyiinii kanaa jechuudha. Televezyiiniin qofti 13
gatiin isaa kun 11 fi wayii illee 500 illee hin jira. Inni sun garuu qulqullina hin qabu. Meeshaan isaa immoo diishii guddicha akkuma isin argitan kana diishii guddaadha jechuudha. Akkasuma ammoo dikoodarii illee gold star jechuun baay'ee originaalii fi quality ka ta'e jechuudha. Deekiin gold stariin baay'ee quality ka ta'e meeshaan televiziinii birrii 4,200 walitti abbaa 32 birrii 17,200 jechuudha. Originaliin kasan gadi illee hin jira. Akkuma 15 illee xumurachuu dandeessan hin jira. Garuu originaliin matii wal caala jechuudha. Meeshaan keenya akkana fakkaata jechuudha. Amma gara biraatti sinaansa baay'ee jaaladhee jira jechuudha. Namni hedduun namni abbaa meeshaa kana wajjin dhufee ala dhaabataa hin jiran namni hedduun jaalatee jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma yoo yaada jarri kennan hin dhabditanii baay'ee jaalatanii baay'ee tolee jira jechuudha. Tibstaandiin kun nama hedduutu jaalata ija nama hedduutu irra bu'ee kana gaasii haa godhu rabbi nagaa isii illee taagalchuu nagaanillee gara mana isiitti si yaagatu jecha gara algaatti tarra jechuudha. Algaa bareedaa fi miidhagaa ta'e jechuudha. Bakkoonni lama tokko qabu bakkoonni boota hin qabu waan ta'eef bakkoonni tokko tokko ilaalate tokkotti sun guddaa akka ta'e jechuudha. Ganni dheereffamanii tokkotti sun guddaa akka ta'e bootaan mirgaa isaa kunuyyuu ciqilee tokko guutuu fudhata jechuudha. Ciqilee fi asirraa gasii fudhata jechuudha. Biyya dheeraadha. Baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha. Tokko naagaa bootaan hin qabu sun adeela tokko guddaa ta'e jechuudha. Akkasuma masaabaa lama qaba. Masaabaa lachuu yoo sharaataatidha. Akkasuma masaabaa lachuu qulfii qabdi jechuudha. Banamee argitanii balbala tokkoo fi masaabaa qabdi. Baay'ee bareedaa akkasuma baay'ee miidhagaa akka ta'e jechuudha. Qulfiidha. Bareedee akka ta'e yaada jira jechuudha. Inni biraa immoo algaadha. Algaa baay'ee bareedaa jedhamtanii firaashii bareedaa wajjin uuma irra rafanillee michootii gaarii qabu jechuudha. Argitanii baay'ee namatti tola. Michootiin isaa michootii hin argine jechuudha. Akkan irra yoo ciisu barbaadan waan bareedaa michootii bareedaa qabu argitanii superstaarii argitanii firaashii originaalii jechuudha. From next kan bondidii originaalii ta'e jechuudha. Bondidii originaalii ta'e jechuudha. Superstaarii irraa bitachuu barbaadan gara keenya kootaa isin jedha baay'ee bareedaa algaa bareedaa fi firaashii bareedaa jechuudha. Firaashiin kun bondidii originaalidha. Bondidii originaalii tokkoffaadha jechuudha. Gatiin isaa ambiteen 25,000 garuu amma sa'aatii kanatti dabaluu hin oolu. Angatii amma sa'aatii isii biteef isin himaa ol fuutanii hin dandeettanii boondiidha jechuudha. Asii sibiilii foto kana waraabee originaalii jechuudha. Argitanii baay'ee originaalii ka ta'e boondiidii kwaalitiidha jechuudha. Kwaalitiidha. Boondiidiin kana caalu inumaa hin jiru jechuudha. Boondiidiin tokkoffaan kan jedhamu isa kana jechuudha. Akka firaashiitti ani gaafa isaan 25,000 bitee amma dabaluu danda'a hin beeku jechuudha. Kan sa'aatii bitee san isin himaa baay'ee bareedaa akkasuma immoo yoo algaa bareedaa fi komodiinoo isaa bareedduu kana wajjin qaban kan jirraa gatiin algaa kanallee 35,000 jechuudha. Argitanii akka jimaa isin argitan kana bareedee miidhagee isin dhiyaataa keessa jechuudha. Hedduu bareeda. Karariin kun kireemillee hin jedhamu hin beektanii kararii kireemii ta'e kireemii dimziz jedhee bareedaa akka ta'e jechuudha. Gatiin isaa akkasii eessummaan asitti egaa qomsaaxinii dhiyaataa qomsaaxinillee algaa isii waliin ta'ee fi argitanii akka dheeratu baay'ee dheertuudha garuyyuu tuquu hin dandeenye jechuudha. Akka intalaatti jechuudha. Akka intalaatti dheertuu nama jedhamu viidiyoo irratti illee argattan jechuudha. Baay'ee dheeraa akka ta'e irraa tuquu hin dandeenye. Qumaatiin isaan farra dheerinni isaa meetira 2 fi saantii 40 jechuudha. Dalbisii ammoo meetira 1 fi saantii 20 jechuudha. Qomsaaxinni kun tadarraadha. Akkasuma ammoo mastaawotii gara keessaa qabdi jechuudha. Akkuma argitan kan argitanii mastaawotii gara keessaa qabdi. Mastaawotii bareedaa ta'e gara keessaa qabdi jechuudha. Boota kanatti illee madaddaraan jalaa ol kaasee hanga gubbaatti jechuudha. Akkuma isin argitan kana madaddaraan isaa jalarraa kaasee hanga gubbaatti jechuudha. Akkasuma ammoo asitti illee boota uffata fannisaan qaba jechuudha. Asitti illee boota uffata fannisaan qaba jechuudha. Masaabaan lama qaba. Masaabaan lachuuyyuu kan sharaataatii kan ta'e jechuudha. Masaabaan lachuuyyuu kan sharaataatii fi akkasuma ammoo argitanii bootatti kun boota uffata fannisanii. Kun boota uffata fannisanii garaan isaa keessa yoo uffata bareedaa argitanii asirra uffata fannisanii akkasitti ammoo asirraatti illee uffata dardarachuu danda'anii gubbaa kanarratti kompartiiwwan akka hindimsi gara gara kaachuu danda'anii kun hindimsi feetanii isin kaa'ee jechuudha. Hindimsi tokko kaa'ee ka'ee irraa hafee boota biraa hin kaa'ee jechuudha. Akkasuma ammoo kun illee kompartii isin kaa'ee jechuudha. Waan akka algaalimsi algaa kanneen hin jiraan algaalimsi algaa kanneen as keessa gurachuu dandeessa jechuudha. Akkasitti kana bareedee isin dhiyaatee jechuudha. Akkuma isin argitan kana bareedee haala kanaan miidhagee isin yaadachuu barbaadan gara vilaa inni shoofootaa isin jedha. Argitanii baay'ee bareedee isin dhiyaatee jira jechuudha. Haala bareedaa fi miidhagaa ta'e kanaan isin qopheessinee jira jechuudha. Namni bitachuu barbaadan gara keenya kunnee isin dhiyeessinee jira jechuudha. Haaluma kanaan bareedaa kana jechuudha. Gatiin isaa birrii 30,000 jechuudha. Gatiin isaa birrii 30,000 asumaan istoofii bareedaa fi miidhagaa ta'e isin geessu jechuudha.
Istuufiin kun boota distii yoo asirraa buusan irra kaa'atan qaba jechuudha. Argitan akka hin beektani. Distii akka asirraa buusaniin as gubbaa kaa'atan jechuudha. As gubbaa kaa'atanii hedduu bareedaa akka ta'ee fi akkasuma oriijinaalii akka ta'e jechuudha. Asitti ammoo boota makarattafaa irra itti karattafattan jechuudha. Argitanii boota makarattafaa itti karattafattan qaba. As jalallee waan barbaadan kaa'achuu dandeessan jechuudha. Jala kana keessallee akkasuma waan baay'ee fi waa hedduu kaa'achuu dandeessan jechuudha. Hedduu bareedaa fi miidhagaa akka ta'e isin dhiyaatee jira. As biratti distii asirraa akkasirraa fuutanii lafan keettanii as gubbaa kaa'attanii as gubbaatti ammoo makarattafaa karattafattanii baay'ee xankara akka ta'e jechuudha. Hedduu jabaataa akka ta'e kan qaba hojjetan as bira kana qaba jechuudha. As bira kanatu qaba jechuudha. Kun asii ol deebi'ee as bira gataruu hin danda'u jechuudha. Waan feetan osoo gootanii as bira taruu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan bareedee isin dhiyaatee jira jechuudha. Nagitanii haala kanaan isin dhiyaatee jira jechuudha. Inni akkana ta'uufi adeemu jechuudha. Argitanii adeemu jechuudha. Turree qaba jechuudha. Maaxafaa fi maabaraan lama qaba. Gatiin isaa sa'aatii kanatti birrii 6,000 jechuudha. Kan boodaa hin beeku sa'a ammaa kana birrii 6,000 jechuudha. Akkasuma eelee aayineen jechuudha. Eelee aayineen taate akkasuma immoo bareedduu miidhagduu akka taate jechuudha. As bira isin dhiyeessinee jira. Akkuma isin argitan kana aayineenidhaan guutuun isaa kan hojjetame jechuudha. Shakaaraadhaan jechuudha. Orjinaaliidhaan sibiilli orjinaaliidhaan. Sibiilli kun ammoo yeroo boodaatti asii ol fuudhee jechuudha. Isin jalaa kana kukkutuu danda'a waan ta'eef sibiiluma orjinaalii kanaan bitachuu isin caala jechuudha. Gatiin isii sa'aatii an bitetti 9,000 amma immoo 9,000 fi 500 galuun isii hin oolu akkas jedhaa jiranii dabalee jedhaa jiranii 9,000 fi 500 seenaa jirtanitti fakkaate. As biratti maggarajaa guddaa fi bareedaa kan ta'e jechuudha. Maggarajaa guddaa fi bareedaa kan ta'e kan Arabiyaan isiitiin wal fakkaatu isin qabadhe dhiyaatee jira jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Argitanii mitiriin isaa bal'inni isaa mitira 4 dheerinni isaa immoo mitira 3 akkasuma baay'ee guddaa fi oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Isinitti mul'isa haga waraabamuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Walumaa galatti carqiin isaa carqii oriijinaalii kana jechuudha. Carqiin isaa carqii oriijinaalii kana jechuudha. Gabariin isaallee addumatti hojjetama jechuudha. Sibiilli gabarii tokko sibiilli kun tokko ka gabariiti tokko immoo ka maggarajaati jechuudha. Maggarajaan kun baay'ee guddaa fi baay'ee oriijinaalii sitti ta'e gatiin maggarajaa kanaa qumatiin isaa mitira 4 mitira 4 jechuun baay'ee dheerata jechuudha. Sibiilli kun mitira meeqa murame mitira 5 murame manni isii mitira 5 waan ta'eef maggarajaan kun hanga mitira 5 deema jechuudha. Hanga mitira 5 ka deemu kun birrii 21 fi 300 bitattee isin ammoo hanga barbaadaniin bitachuu dandeettan jechuudha. Akkaataa mana keessaniitiin qumatiin isaa akkuma qannasuu fi akkuma dabaluun gatiin isaallee isin qannasa jechuudha. Baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha. Maggarajaa kana haga danda'een isin mul'isuuf yaala jechuudha. Baay'ee guddaadha. Argitanii baay'ee guddaa fi oriijinaalii kan ta'e jechuudha. Hedduu bareeda. Namni dalganaa qabu hin jiru malee sila adda qabsiisee isin mul'isu jechuudha. Jidduu kanneen keessa sibiilatu galaa baay'ee bal'aa fi guddaa ta'e hedduu bareedaadha jechuudha. Isa kana namoonni itti barbaadan gara kiyya koottaa isin jira isin bitaa carqiin isaa carqii oriijinaalii argama bilisii irraa amma dhiyoo sana dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo gabariin isaallee argitanii gabariin isaallee kireemidha jechuudha. Gabarii kireemii baay'ee bareedaa ta'e maggarajaa qofattillee namni barbaadan hojjechiifachuu hin dandeessaniin kun furdaa waan ta'eef maggarajaa qofattillee ni hojjetama. Maggarajaa naannoo maskootii manaa maskootii boota algaa saniin jiran boota akkasiittillee hojjechiifachuu hin dandeessan jechuudha. Inni kun sibiila isaati geexii isaa kan irra galu jechuudha. Maggarajaan kun takkaffaatii 3 banaa 3 jechuudha. Banaa 3 qaba. Akkasuma immoo kun kabanaa tokkooti as keessa 2 waan jiruuf kabanaa 2 jechuudha. Waliin banaa 3 mee tokkotti maggarajaa kana kun addaan naaqa. Mee achi keessa. Ini sudah kuat. Achi fakkeessina achiis. Baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaa ta'e maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee guddaadha. Isin jirru takkaffaatii 3 jechuudha. Asirratti tokko achi biran 2 kan 3 jechuudha. Kun tokkochi mitira 2 ol qaba jechuudha. Kun tokkochi naannoo mitira 3 deema jechuudha. Takkaffaatii tokkochi akka gabaatti tokkochi naannoo mitira 2 yookaan 3 deema. Lamaan isaa walirratti 3 isaa baay'ee bal'aa ta'e baay'ee deema. Waan shabashabameef malee osoo shabashabamu baatee mitira 8 deemuu danda'a jechuudha. Akkana fakkaata bakka afitti
Bisi abbaa sadii jechuudha. Saarbisiin sadiin kun kan masaajii keessa jechuun birrii kumaa fi dhibba shan jechuudha. Asirra burcuqqoo warqammaadha. Burcuqqoo warqammaan kun feedii fi orijinaalii jira sun jedhee birrii kuma lama jechuudha. Kun orijinaalidha. Kinoo warroonni meeshaa kana jechuudha. Meeshaa har'a warra kanaaf kennine jechuudha. Meeshaan kun meeshaa akkamii akka ta'ee fi akkamii akka bira gahe warra dubbisaatii warra isinitti himu jechuudha. Jalqaba abbaan meeshaa kana inni immoo goddanyaa isaati jechuudha. Meeshaa kan kan kee kana akkamiin ilaalte obboleessa keenya? Meeshaa kan kana akkamiin ilaalte ati ishee? Gaariidha meeshaan uumaan jedhu. Ati garuu bareeda dalagarta. Jabaadhuutti fufisin jedhu. Eshi ati obboleessa keenya. Warri jaartii fuunee warri singiliin akkanaa warri ganaa fuudhuu heddan osoo kiisii keessa hin miidhin dhuftanii haala salphaadhaan osoo isin hin miidhin bitachuu dandeetta. Meeshaan meeshaa orjinaala maashaa allaadha jajuuf hin jenne meeshaa ajaa'ibaati. Kun wantuma isin ijaan argitanii irraa hubattanii kanaafuu akka kiisii keessan hin miidheet waxxaatiin akkanaa anillee fe'uudhaaf dhufee ka goddanyaa kiyyaati. Yeroo itti aanu waan hojjechiisu heddu meeshaa jaalatama orjinaalaa kanaafuu kottaa fayyadamaa. Hedduu galatoomshi. Kinoo as biratti fe'uudhaaf deemaa jiran jechuudha. Meeshaa Isuuziin kinoo achi bira dhaabatee nu eegaara jechuudha. As bira fe'uudhaaf deemaa jiranii. Dalgaan fuunaa. Akkanatti fuunaa dalgaan. Meeshaa orjinaala ta'uu irraa ulfaatiin isaa nama jahaan baadhaadha dhugaa rabbii. Kun akkanatu nu kutaa. Argitanii kumsaaxinii meetirka hayaa nama meeqa nama jahaan fuudhaa jiran jechuudha. Kumsaaxinii meetirka hayaadha nama jahaan baasaa jiranii. Maashaallah isiniin jedha meeshaan argitanii haala kanaan jechuudha geessaa fe'irraa fe'amaa jira. Nama jahaanuyyuu fe'uu dadhabanii. Jarru baay'ee garramamanii irraa ajaa'ibsifatan jechuudha. Akkuma isin argitan kanatti nama jahaan kumsaaxinii meetirka hayaa fe'uu dadhaban jechuudha. Namni dhiiraa waxxaatiin jechuudha. Ani maashaallah natti tola wanta akkanaa ofii kiyya waan gaarii akkanaa hojjechuun kiyya na gammachiisa natti tola jechuudha. Chuppudi. As biratti amma firaashii keessaa baasuuf deemaa jiran jechuudha. Erga firaashii keessaa baasanii ka'anii akka deebii yookiin kumsaaxiniin wanta akka diibstaandii duratti sunni akka hin miidhamneef jecha chuppudii jala galchuuf deemaa jiran. Baay'ee tokko nama gargaara wanta akka chuppudii kunniin jechuudha. Keessattuu wanti mastaawwatii akka hin miidhamneef baay'ee tokko nama gargaara. Saniif isa fuudhaan deemaa jiranii as bira sibiilli kun hanga furdatu argitanii. Wallahi qallal kana furdatu sir ulfaatallee akkasuma oriijinaal dhaale sibiilli darajaa akka qabuun beektanii asirratti firaashiidha. Firaashii kana argitanii boondiidii ta'uu irraa firaashii kana akka malee ulfaata jechuudha. Boondiidii tokkoffaadha jechuudha. Firaashiin akka firaashiitiitti tokkoffaan isaa meetirka 50dha jechuudha. Firaashiin kun meetirka 50dha. Titinasiin isaa titinasii 20 jechuudha. As biratti tiistaandii galchee tiistaandii kunniin akka ganatti lamusni himeen turre Jiretti ni mi'aayu tiistaandii kunniin ganatti lama jechuudha. Garaagara jechuudha. Isifanii ganatti lafanni garaagara baasee garaagara galchaa jira jechuudha. Misnaa bitanii kana akkasuma yoo baakooniin tun baakoonii algaa saniiyyuu algaa tokkocha isin baakooniin meetirka 50 algaa komodiinoo lama qaba meetirka 50 algaa meetirka 50 komodiinoo lama qaba jechuudha. As biratti kinuti istaandii sun erga irraa ganaxalame ka'ee akkanatti qullaa isaa hafe jechuudha argitanii. Akkanatti hafee kuwwan lamaan dalgaan waan dhufuuf jechaadha. Dalgaan gala inni kunillee baay'ee ulfaata nama sirriin geessaa jiranii baay'ee ulfaata jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha meeshaan keenya meeshaa babbareedaadha. Namni ajechuu barbaadan kootatii nu biratti jedha sinin jedha lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti kiiloo jettan gaman argachuu dandeettanii imoon waasaap telegiraamiin daariitiin kanuma jechuudha. Meeshaan obboleettii keenya akkana fakkaata abbaan munaasiituu jaalatiifis jira jechuudha. Hedduutti tolee akkasuma namni isa wajjin dhufellee hin jira. As biratti ammoo kinooti kaartoonii kana keessa maal hidhaa jirra deekinas keessa jira siinii burcuqqoon bishaanii warqammaan sun as keessa jira sarbisin sun as keessa guurra akkasii hidhaa fi jirra jechuudha. As biratti algaa mataan isaa kana jechuudha.
algaan mataa isaa kana akkasumatti waluma duraa duubaan kan dura galuu fi kan booda galchuu galchinaa jira. Kan irraa ol baasaa adda fe'ama. Eeleen kinooti eeleen asii qophaa'ee jira jechuudha. Meeshaan kun tartiibaan galaa jira. Hidhamuu qaba hundumti isaa kophaa kophatti bahee hidhamuu qaba jechuudha. Akkasitti sababa sanii fi as biratti kinooti suufiilleen deemaa jira jechuudha. Akkasuma maggaarojaalleen madabaraadhaan jechuudha. Madabaraa keessa gune waan guddaa ta'ee fi kuni mataa algaa osoo hin taane algaa miila jalaati jechuudha. Akkana fakkaataa meeshaan keenya haala kanaan guurree xumurree finnee jira jechuudha. Makiinaan qopheessee asirratti kinooti mustaawwatii fi televezyiiniin dirqama as keessa waan galuu qabu televezyiinii fi mustaawwatii as keessa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana televezyiinii duuba isaa san keessaan hoombarii duuba isaa san kaayanii ergasii immoo hoombarii as deebisuudhaaf duuba isaa san keessa galchaa jiran jechuudha. Maaliif hin mul'atullee deebi'ammoo yoo mul'ate illee waraqaan barraa'ee jira. Waraqaan barraa'ee kennamee jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaayyuu jechuudha akka hin miidhamnee fi wanti mastaawwatiin kunniin hin miidhama akka narraa argatanii fi hombariitti achi deebisanii mastaawwatii achi keessa galchanii cufan jechuudha. Haala kanaan dhumatee jira meeshaan akkanatti xumuramee jechuudha. Kunniin hundi isaatiin hidhamee as biratti baqachaa uumamee jedhee deemaa jiran jechuudha. Lixanii jiranii haala kanaan karaa gaarii siin jennaa nagahaan galaa tika ofii jalatti rabbi isin haa tiksu akkas obboleettii teennaa meeshaan keenya haala kanaan si deemee jira abbaan manaa keenya sirraa fuudhee jira galata.